Galatooma ani maqaan koo Dr. Seenaa Dhugaasaa Teessoon jedhama. Ispeeshaalistii Faamilii Medisiinii akkasumas sab ispeeshaalistii Riihabiliteeshinii paaliyeetiivii irrattis akkasuma nan hojjedha. Kan inni hojjedhu Phaawulos Hospitaala irratti gaggeessaa hojii Faamilii Medisiinii ta'uudhaan inni hojjedha. Arragaa Yookoo Kiliinikeettis akkasuma waa'ee fayyaa irratti gorsuudhaan nan hojjedha. Akkuma beekamu har'a maayidha fayyaan kan jedhamu ibsa gabaabaa ta'e isinii kennuudhaaf inni asitti argame. Akkuma beekamu fayyaanii dhukkubni jiraachuu duwwaa miti. Dhukkubni jiraachuu duwwaa osoo hin ta'in qaamaanis fayyaa ta'uu, sammuudhaanis fayyaa ta'uu, akkasumas immoo hariiroo nuun qabnu kun fayyaa ta'uun barbaachisaadha. Isaan kun sadan wal qabatanii yoo jiraatan malee dhukkubni jiraachuu dhiisuun isaa duwwaan nam tokko fayyaadha jennee akka nuun dubbannu gochisiisuu hin danda'u jechuudha. Akkuma biyya lafaa hundumaa irrattis akkasuma biyya keenya keessatti akkuma beekamu dhukkuboonni daddarbu waliin kan namarraa namatti hin darbine yerootti baay'ee lakkoofsi isaanii dabalaa dhufeera. Kun immoo kan ta'e haala jireenya keenya irraa kan ka'edha. Kanaafuu haala jireenya keenya maal fakkaata? Maal sirreessuu qabna jedhu waan tokko kaasuun barbaada. Fayyaa keenyaaf immoo ga'ee mataa keenyaa taphachuu qabna. Fayyaan keenya taa'ee kan nu eegutu hin ta'in nuuni fayyaa keenyatti deemuu qabna. Fayyaa keenya barbaaduu qabna. Akkuma waan adda addaa irratti milkaa'uu akka barbaadnu fayyaa keenya irrattis akka milkoofnuu fi irratti baay'ee hojjechuun nu barbaachisaadha. Baay'ee yeroo keenya laannee hojjechuun nu barbaachisa jechuudha. Akkamittiin fayyaa keenya hargannas jedhu haaluma jiru walumaa galteetti ibsuudhaaf tokkoffaa fayyummaa keenya kan eeggannu keessaa tokko kan jedhamu yeroo kana keessatti cheekaappii yeroodhaan ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Dhukkuboonni tokko dafanii mallattoo ammaa fidaniitti hin beekamani. Dhukkuboonni tokko immoo mallattoo waa fidanii fi yeroo dhukkubichi dhufu yeroo tokko ta'a. Garuu immoo yeroo ammaa dhukkuboonni mallattoon isaanii dafanii mul'anne yeroo fudhachuu danda'u. Ta'ee fi kan immoo cheekaappii ilaalamuudhaan dhukkuboota kana baruu hin dandeenya. Yookaan miidhaa guddaatu nurra hin fidin yeroodhaan argachuu hin dandeenya jechuudha. Kanaafuu akka WHO jedhutti nam tokko umriin isaa waggaa 40 olii yeroo ta'u waggaa 3 cheekaappii guutuu ilaalamuu qaba. Namni hundumtuu jechuudha. Kunis hakiima isaa bira deemuudhaan physical examinations jedhamu qaama ofii guutummaa hakiimatti agarsiisanii akkasumas immoo dhiiga kennanii kana ilaalamuun nam tokkorraatii kan eegamudha. Waggaa 40 ol taanaan baay'ee barbaachisaa fi mandaatariidha. Waggaa 3 ilaalamu. Waggaa 40 gadi nama ta'e garuu mallattoon qabu ta'e waggaa 5 hakiima isaa bira dhaqee yerootti qaama isaa ilaalamu akkasumas dhiiga laachuu barbaachisaadha. Kun immoo tajaajilli kun Yookoo Kiliinikiitti tajaajila ga'umsaa fi guutuudhaan isin eegna jaatee fi akka isin ilaalamtanii asumarraan isin affeeruun barbaada. Kanaan achi immoo maaliin akkamittiin fayyaa keenya eegganna kan jedhamu tuqaalee xixiqqoo kaasuun barbaada. Tokkoffaa sosocho'uun baay'ee barbaachisaadha. Asiif achi deddeemuun kun baay'ee wanta gorfamudha. Kan biraa immoo nyaatota keenya nyaata madaalamaa kan ta'e nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Alaagaa adda addaarraa suusii adda addaarraa of eeguunis araada adda addaarraa of eeguun keessumaatii rakkina sammuudhaaf kan namoota kan saaxilan keessaa inni kun waan guddaadha ta'ee fi kana gochuun araada kanarraa of eeggachuun baay'ee gorfamaa jechuudha. Hirriba gahaa rafuun karooraan jiraachuun isaan kun namootaa fi fayyaa ofiidhaaf nagummaa guutummaadhaaf baay'ee barbaachisaadha ta'ee fi fayyaa keenya immoo isaan kana gochuudhaan eeggana ta'ee fi akkasiin kana gootanii isiniin gorsaa baay'ee galatooma.